Ishee guddisaa. akkasuma isaa gadi gara tokko ni jiru. Okay. Ishee. Ma ortodoksii turte moo pheenxee turte baletti? Akka adda nu galuufi. Ortodoksii. Ayyee. Okay, wannicha ofirraa baaftaaritu shaadaan qabati. Tole. Ayyee. Kabajaan abbaasaa hedduma isaanuu kaa'e. Haa fudhatan. Kabajumaan kaa'e fena kun sinii kaa'eeraa jedhime. Hayyee lafa kaa'e. Isin agarsiisi muslima turte jechaa turan natti agarsiisi itti addan baafadha maskalii ta'uu isaa dhiifama. Hayi maatama dhugaa suuraa kiyyaniin baasa barbaannaan. Maskalii isaa natti mul'ataa hin jiru anaan gurraacha ol qabi xiqqoo ol buute. Maatama lakki dhugaa suuraa. Okay, maatama? Okay, hayyee ishee. Tole achi seeraan kaa'e facee huba akkasi amma gara shaadaa deemna. Hayyee. Ishee. Harka kee akkasuma olii ol qabe. Ashhadu Allah ilaaha illallah وأشهد أن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله dhugaan kan gabbaramu Allah malee akka hin jirre ragaa nan baya Nabi Muhammadis ergamaa dhugaa fi dhumaa ta'uu isaanii keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa beera. Iyesuusis ergamaa rabbii fi nama malee waaqa akka hin taane aangoo waaqummaas akka hin qabne aangoo waaqummaas akka hin qabne keessa kiyyaan amanee arraba kiyyaan ragaa beera. Maashaallah, Allahu akbar. Baga rabbiin islaamummaa chacha dabaleetti keenya amantii dhugaa amantii rabbii subhaanahu wa ta'ala irra dhalattee gaafa bultii 80 si xammatanii kiristaana si godhanii har'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantii ilmi namaa harkaan hojjete ortoo fi jooksii jala baga si baase namoonni amantii harkaan uummataniiti amantiin kun kan waaqaati jedhani garuu wanti ogalarra hin jiru macaafarra hin jiru kanaafuu ka guyyaa 80 sirraa qayyaran baga rabbi asitti si deebise warra musliimoota jedhaniif immoo footoo ishii durii baana poostii godhaa fi yaajamaa hundi keessanuu